qabadhee isinii fida bakka naa wazzafaa jedheen. Isaani amma harkana darbaa jiru akka mucaan na biraan deemne ka godhaa jirus jira malee anaa miti. Hangama kootiin nagaa eega jedhe nageenni nageenya. Yaani dachaa isin fuudhuuf deemaa jira jechuudha amma nafaana turaa dachii fi ibsaa yoo ka dhaabatan taate dhaabatanii isaan dhaabatanis dhaabatuu baatanis anamma dachaa isin fuudhee gara keessan dhufuun barbaada waan ta'e. Ibsaa nama as fararra'uun namatti dhaadatuudhaan aslan nama harkaa nama fuudhuun hin danda'amu. Mee barnoota isinii haa ta'u yoo wallaaltammee isinitti himaanuyyuu nama dachaas obboleessa kee ta'ee osoo dachaas dhiiga kee ta'ee silaa mucayyoo dhiiftee isa fuuta ture. Namicha itti uwwisee itti qalee fuudhee gosa kennee dhiifama gaafachuun hin danda'a bara. Kummaa hojima mujrimummaa hojima zaalimummaa tana dhiisu na taasiftan galata qabdan ulfaadhaa wayyama isin galatoonfachuu barbaada. Of duraafis barnoota naa ta'a jedheetiin fudhadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha. Egaa nageenyi kiyya kan onne koorraa madde tulluu qaxxaamuree bu'aaca'ee bahee bakka isin jirtanitti isin haa ga'u isiniin jedha. Itti aansuudhaan labsii nageenya ani dubbadde irratti labsii nageenya ani dhugamaan onne kootirraa nageenyan barbaada. Kootuutii dachaasin fuudhii dachaasillee gadhiisaa wanni jedheef ani dhugamatti araarri nu jidduutti haa bu'u sababa keessaniif sababa daawwattoonni keenna daawwattoonni kiyya keessattuu mucaa gadhiisitii nageenya buusaa jettaniif irra dhaabbadheetiin gara araaraa filadhe jechuudha. Amma isaan araara san diduudhaan araaran feenuu lola feenaa jechuudhaan akka dhaaduu isaanii argitanii jirtanii keessattuu abdiin dhaadeen isaa ta'addaati jechuudha. An isaan dhaadatanii dhaadatuu baatanii mucaa gadhiisa haa deemu jechuudha. Ka isaanii suuta wal tasarrafan rakkoon qabu. Ani gama kiyyaan har'as borus isiniif jecha waadaa kana seene malee ofirraa dhoorgullee hin dadhabne. Amma wanni isaan lafa guutaniif waan sodaadhe itti fakkaata. Waan isaan sodaadhe isaan kadhadhu itti fakkaata. Waan isaan sodaadhe isinii uf kenne fakkaata. Itti fakkaata. Ani gama kiyyaan dhugamaan nageenya nu barbaachisaa, nagaa buusuun nu barbaachisaa, ka hidhamillee gadhiisee guutumatti hojii tanaayyuu rabbiin hojii gaarii siyaa baasu jedhaatii du'aa naa godha. Ani isaan lafa dhiitanii lafa dhiituu baatanii akka itti furraa dhoorgonatu beeka isaan furraan dhoorgaa. Yoo isin immoo yookaan irraa isinitti himaatii yoo dhoorgitan dhoorgaa yoo isin dhagaan dhaabadhaa jedhaan. Ani gama kiyyaan dhaabadheetiin jira. Dhaabadhaa jedhaan yoo ka dhaabatan taate. Ani dhaabadheetiin jira kalaas. Isiniifuu dhiiseetiin jira waa hunda. Mucaa qabadheetiin ibsaa biratti kana argitan ta'a. Inshaallah. Har'a jechuudha. Waree booda galgala irratti dachaasiin qabadhee ibsaa walii beellamnee namni nu jidduu dhaabbatee akkasitti mucaa kennee fi nageenya keenya fi araara keenya buufna jechuudha. Kana buufaa maanfaa haasa'u kanas dhaabadhu jedhaanii itti himaa jechuu barbaadeeti. Baay'ee haasa'uun barbaadu. Warra baay'ee nama sarrabsuun barbaadu. Akka isaan akka dura isiniin jedhe isaan yaani yoo isaan maraataa hojii maraatuun qabu yoo isaan dhaadataa hojii dhaadatuun qabu dhiisuun qaba kalaas. Eega gara araaraa deebi'e. Eega mucaan gadhiifamee mucallee walii araaramnee ka araara dide achi booda wal deebina. Ka araara dide ani araaruuf qophiidha. Sodaadhee fi miti baran maqaa hawaasa kiyya maqaa ummata kiyya maqaa lammiiwwan tiyyaatiif jecha malee isaan sodaadhee fi miti ka araara filadhee. Maammee gahee dhaabi hujima kanaa dhaabi warri naan jettantu jira. Kabaja keessaniif jaalala keessaniif ilma keessan ta'uuf tun hallolatuu keessaniif dhaabi jechuu keessaniif isin dhaga'u irraa kan ka'e irraa akkan mucaa kana gadhiisu akkan hujima tanaa hujima munaafiqummaa hujima mujrimummaa hujima zaalimummaa tana dhiisu na taasiftan galata qabdan ulfaadhaa wayyama isin galatoonfachuu barbaada. Of duraafis barnoota naa ta'a jedheetiin fudhadha.
maaliif yoo isin natti nimne yoo isin nan gorsine yoo isin naan hin lolle namni naan lolutu hin jirre yoo isin hin gorfamne eenyuuf gorfama aniin kun hamas ta'u ilma keessani mujrimas ta'u ilma keessani kanaaf alhamdulillah wanni dabre ka dabre seenaadhaaf barnootaaf irraa barannee bira kunna waa hedduu irraa baranna waa hedduu irraa fudhanne kanaaf warra xaaxxaat jedhu kanallee suuta deemi jedhaan ibsaa nama asfararra'uun namatti dhaadatuudhaan aslan nama harkaa nama fuudhuun hin danda'amu mee barnoota isinii haa ta'u yoo wallaaltammee isinitti himaanuuyyu nama dhaadachuu fi nama zarraaf jechuun nama harkaa fuudhuun hin ta'u jechuudha baay'ee natti dhagahame odoo dachaas obboleessa kee ta'ee osoo dachaas dhiiga kee ta'e silaa mucayyoo dhiiftee isa fuuta ture anuu natti dhagahame baay'ee agarsiisa haga isa fuudheyyuu natti dhagahame baay'ee osoo furu dachaas foon kee ta'e mucayyoo dura dachaasiin ka dursuu qabdu ture hattaan mana duwwallee fuutu bakkaan hin jirrellee fuutu osoo dachaasiin barbaaddee irra ture irra baay'ee silaa fudhatama qaba jedhee yaada ati amma akka keetitti oonan kolfisiisinaatii dhiisaa bira kutaa hawaasa kiyya ummata kiyya bal'aa ummata jaalatamaa ummata kabajamaa isiniif jecha bakka isin barbaaddanitti isinii fida isiniifuu yoo barbaaddan har'a booda qeensi irraan ka'u nyaataa dhugaatii isinii argata bakka isin barbaaddanitti isinii fida bakka qabaddaa jarri kun immoo akka dhaadatu kanaan akka lafa dhiitu kanaan akka ibsaan godhatu argitanii jirtan akka abdiin godhatu argitanii jirtan mee ija kanaan mucaa kana akkamitti itti geessatu gaafii natti ta'u jiraayyuu baran qabadhee isinii fida bakka naa wazzafaa jedheen isaani amma kana darbaa jiru akka mucaan na biraan deemne ka godhaa jirus jira malee anaa miti hangama kootiin nagaa eega jedhe nageenni nageenya tasgabbiin tasgabbii araarri araara an araara biraan beeku afaan biraa yoo ka beekan taate afaan biraatiin itti himna afaan isaan beekan sanatti hima yoo ka afaan beeka afaan oromoo kun galuu dideef jechuudha akka galutti itti himna yoo afaan oromoo galuu dideef afaan oromoo isaanii ta'utti itti himna jechuudha hangama kiyya kanuma isiniin jechuu barbaade hin dhaadatina dhaaduun uguruu naman geessu odoo dhaaduu taate otoo nama adduubnillee arginillee jiran nama miinee arginillee faayidatu hin jirre wal miidhuu yoo taate malee wal ajjeesuu yoo taate malee wal dhabamsiisuu yoo taate malee faayidan takka hin jiru faayidan waan hin jirreef nageenyi barbaachisaadhaan gama kiyyaan ammallee nagaan fedha isinii himeetiin jirarra deddeebi'e hawaasa kiyyaaf jecha uummata kiyyaaf jecha mucaana bira jiru kanallee dhiifama natu gaafata natu irraa fixata ani bar yoo isin diddan kabajaan amma isin kadhadhu kana yoo diddan ani mucaa itti uwwisee itti qalee fuudhee gosa kennee dhiifama gaafachuun hin danda'a bar wallaaletii miti ani mara keessanuyyuu hunda keessaniyyuu isin rifachiise waan ta'eef isin mufachiise waan ta'eef hundaayyuu bakka takka araaramna jedhet bakka isinii kenne kabaja isinii kenne malee yookaan isin sodaadhetee miti akka isin lafa dhiittan kanatti akka isin amma ibsaa shuguxii matar yoo barbaadde saaruu kasii mana seergaane shuguxii miti nuti saaruu kaan sodaanne dantaan qabnuuf bakka hin qabnuuf siin jechuu barbaadeeti kanaaf waan ni gootu carraa dhuma isinii kenna guyyaa har'a isin araara feetanii gabbaati hawaasa fuula duratti waadaanaa seena araara diddanii ani dachaasiin uummata oromootti kennee itti qalee itti uwwisee irraa fixadha ana Ameerikaa duube eega diddan isin kabajaa eega diddan achi booda wal faamne isin achi booda waliin haasoyna warroonni dachaasiin gadhiisii jettan gadi dhiisa ulfaadhaa wayyamaa galatoomaa dachaas jedhaati onnee ol naqaa fi gama kiyyaan guyyaa irraa gadhiisu qophii isa dhumaati
asii achi isa qabadhee bakka silaa malutti akka silaa malutti isiniif dhiyaadha. Fixannee araaramnee fuula keessan duratti akka isin argitanitti waadaa isinii seena. Anis dalagaa mujrimummaa kanarraa dalagaa najisa kanarraa waadaa isinii seene hawaasa kiyya qalbii teessan cabse waan ta'eef isin miidhe waan ta'eef dhiifama naa godhaa. Hundi keessanuu akka dhiifama naa gootan isin gaafadha. Dhiifama warri naa gootan koomentii jalatti naa barreessa. Maaliif naan hin kittaa'ina? Akka an ta'e hin ta'ina. Yoo ani badaa ta'e badaan ta'ina. Na dabruu qabdan. Akka hojii biratti lammatan deeme bar daran yoo isin nawannoo jettanan dara waan kana silaa hawaasnu dhiifamu naa godhutti hin jiru jedhee yoo hojii kana itti fufu hojii kana namni naan hin jaalatiin namni hojiin kun siin hin malu jettan guutuun dhiifama onnee na ol naqaati. Achi booda dachaasiin qabadhee isinii dhufa. Dachaasiin qabadhee ibsaaf abdii keessallee ka araara fedhu walitti dhufnee ka lola fedhu suuta wal tasarrafna rakkoon qabu. Ammaaf tarkaanu qabdu waa'ee dachaase. Sababa dachaasiin hojii kanaayyuu hin dhiisaan. Hojii dalaguu kana kabaja keessaniif jecha jaalala keessaniif jecha maaliif natti dhagame yeroo isin na gorsitan yeroo isin yaada naa kennitan baay'ee tokko na gammachiises. Akkan hojii kanas akkan uf duuba deebi'ee of ilaalu aniin kunuyyuu dogoggoraadha kararraa goree jira yaada jedhu na keessa uumtanii. Obboleessa kiyya hojii tana caaltu rabbi si haa baasu riskii si haa banu. Hojii matanaayyuu guutumatti dhiisitee as deebi wanni dalaydu jira. Warri naan jettanis galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa obboleeyyan tiyya qaqqaaliiwwan tiyya ilmaan Oromoo lammiiwwan tiyya jechuu isiniin barbaada. Kana arrabsites galatoomi. Kana abaartes galatoomi. Kana eebbiftes galatoomi. Ulfaadhu wayyami. Kabaja isinii mala hunda keessanuu. Kana eebbiftes akkuma argitee ani qajeeluuf. Kana gorsites akkuma argitee ani karaa fokkuu kanarraa deebi'ee daandii qajeela irratti deebi'uuf galata qabda. Kana arrabsites akka aariinsi goote taate malee jibbaa kiyyaaf osoo hin taane akka argitee gocha daraawwadhu kanatu gocha sirrii miti. Gocha sirrii hin ta'iniif na arrabsite malee waa diinummaa naa qabaatteetiif miti. Dhiifama sii godheetiin jira. Rabbiilleen dhiifama sii haa godhuu siin jedha. Kana abaartelleen rabbiin dhiifama sii haa godhu. Ana akka kiyyatti abaarsi rabbi sirra jiraatallee siin hin jedhu. Rabbiin dhiifama sii haa godhu. Anallee rabbi dhiifama haa godhu. Afooytu lillaahi isiniin jedhee jira. Hundi keessanuu dhiifama naa godhaa dursa. Yoo dhiifama isin naa gootan qalbii takkaan onnee ol naa nagaa dhiifama afooyinaa lillaa jedhaa. Dhiifama yoo jettan ani fuula keessan duratti dachaasiin qabadhee ka dhiyaadhu ta'a. Dachaasiin qabadhee waliinuu kan fixannu ta'a. Dachaasii fi ibsaa abdii waan fixatu natti hin fakkaanne. Abdiin lola fedha. Abdiin dhaadannoo biraa qaba. Abdii suutatti deebina.